Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hordoftoota YouTube kiyyaa maatiiwwan YouTube kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii dhugaa hedduu tokko respect isin godha hedduu tokko isin kabaja. Waamicha kiyyaa subscribe naa godhaannaan warri mucaan kun yoo ka fayyadullee taate waa fayyadamu yoo ka waa danda'ellee waa hojjetu yoo ta'e dandeettii isaallee haa baafatu jettanii warri na kabajanii subscribe naa gootanii maatii kiyya taatanii jirtan dhugaa hedduu respect isin godha. Hedduu naaf galatoomaa, hedduu naaf jiraadhaa. Oromoo irraa kan eegamu kanuma. Namni tokko waan hojjedhaa yoo jedhe wal hojjechiisuu kun aaduma keenya ta'ee itti fufuu qabaa. Hedduu tokko galatoomaa isin jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi gaafan YouTube kana banuu mudannoowwan subscribe irratti jiru waan takka ilaalaatumaan ture. Warroota guddatanii jiran kana. Wanni aarsaa kafalchiisaa ture subscribe dhumarraa iyyaa jirru kanaadha. Hedduu baay'ee ulfaata subscribe argachuuni keessaafuu nama dandeettii irratti otoo hin taane subscribe kan argatamu beekamtiidhaan waan ta'eef jechuudha. Namoonni baay'een immoo yeroo baay'ee namni dandeettii qaban immoo beekamtii hin qaban. Subscribe akkasuma follow karaa TikTokis ta'ee karaa Facebookis ta'ee dandeettii irratti otoo hin taane beekamtii irratti hundoofti waan taateef hedduu challenge nama godha. Haguma kanaayyuu dhuftanii subscribe na gochuun keessan hedduu galatoomaa respect isin godha ulfaadhaa isiniin jedha. Waan gaariis immoo akkan hojjedhu abdii guutuu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansee mudannoo tokkoon isinitti himame. Mudannoo dhugaa yeroo ijoollummaa keenyaati. Baadiyyaa jiraanna turre magaalaa galle maatiidhuma guutuudhaan. Amma yeroo wayii turree obboleessa kiyya hangafaa wajjin karaa baadiyyaa deemne. Obboleessa abbaa keenyaa bira achi dhannee guyyaa achi ijoollee magaalaa dhufanii jennaan egaa jarri kana nyaatan hin beektanii miti nuun jedhaatu ganuma akka nuti koo kaleessuma baadiyyaadhaa akkoo gara magaalaa galle nuun jedhanii amma halkan irbaanni ga'ee manicha keessatti amantaan kun mana obboleessa abbaa kiyyaa kanatti jabaa wayiiti. Amma irbaatan nyaannee kaanee shuuraa jedhan shuuraa wa'illee walitti qabamne shuuraa maatii isa jedhan sana walitti qabamne teenyee rabbi kiyya kun maali jennee gaanti. Achi booda ilmi obboleessa abbaa keenyaa kuni inni hangafti godoo bula. Amma bakka nuti katamaadhaa dhufnee isin as bulaa jedhamee firaashiin nuuf hafamee isin as bulaa inni deemee godoo buluu jennaan lakki nutis deemneetuma wajji godoo bullaa jenneeni. Isaa wajjin godoo booyyee eeguu baanee jechuudha. Ana taanee obboleessa kiyya hangafa taanee ilma abbeeraa keenyaa kana taanee godoo deemne. Godoon kun tabbarra. Manni jireenyaa immoo tabba kana jala. Manni jireenyaatii fi masgiidni kun wal bira masgiida takkaa jira. Bishaan suubii itti sagannu nuu kennanii fudhannee deemne. Amma isaan ganama ka'anii masgiida dhaqanii azaanii baasanii suubii rafnee jirra nuti. Dafnee isaa wajjin waa waliin agarree fi turre irraa hanga tokko wa'ii halkan utuma taphannu utuma akkaataa katamaa kana itti himnu maal jennu halkan lafti nurkaa deemee hirriba ajaa'ibaa takka keessa jirra ganama suubii. Amma gaafa abbaan azaanii baasan ilmi abbeeraa keenyaa kun ciiseetuma iqaamaa jedhe. Hinkaane bara hirriba keessaa bara. Allahu akbar shada laa ilaaha illallah shada Muhammad Rasulullah hayyaa ala salaa hayyaa ala falaa qad qaamat salaa jedhee. Iqaamaa jedha. Bir jedheetiin dammaqeen. Ayi mucaan abjuu keessa jira se'eetiin ni kaaseen. Maal taate jennaan calluma jedhii jedha asuma ciiseetiin sagadaa. Asuma ciiseetiin sagadaa jedha. Sagannaa yoo akkas ta'e malee nu dhufa abbaayeen jedha. Achuma ciisee iqaamaa jedhee achuma ciisee bismillaa jedhee qul wallahu hade jedhee waa hunda jedhee amma an ciiseetumaan dhaggeeffadha. Obboleessi kiyya hangafti kiyyaa kun immoo inumaayyuu hin dhageenye kana hundaa akka ta'uyyuu. Dhuma irra inni salaamataa ba'u akka abbaan dhagaanuuf assalaamu alaikum wa rahmatullah assalaamu alaikum yeroo ni jedhu ofiin dadhabe baqqaan dadhabeetiin kolfeeyan. Kolfee isaan mucaan maal ta'ee isaan reef azaanii baasan ammallee du'aayi azaanii fi iqaamaa gidduu jiru sana kadhachaa jiranii. Mucaan xiqqoo saffise hin saffise.
Isaan ammallee du'aa sana iyyuu xumurre mucaan salaamataa jechuu eegale. Dubbiin kun wayii jirti jedhanii isaan shakkanii kolfi kiyyees wayitu jira. Qaxxi jedhanii dhufan isaan godoo. Mucaan waan dogongore tokko qabachi keessatti. Isaan yeroo hundayyuu cheek ni godhani. Inni bishaan manaa fudhatee dhufu yeruma irbaata nyaatee ka'ee rafuu deemu bishaan sana gannaqeetu rafa inni. Isaan suuta jedhanii inni akkasuma lakkaa inni yeruma hundayyuu ciisee iqaamaa jedhee salaatee maal jedha. Isaan garuu sana qofatti hin dhiisanu. Dhufanii cheek godhanii bishaan sana ilaalu. Bishaan hedduudha. Miti kana dura. Okay, sagadee jedhaniituma hin kaasanu deebi'anii galu. Amma isa kana shakkanii dhufan. Nuti halkan waliin taphataa turree maal jedhneerra waa'ee bishaan gannaquu sana yaadanne mucaan. Isaan dhufaniituma bishaanuma kana guutuu isaa argatanii abbo. Tokkotu irraa hin gannammine, utuu irraa hin dhiqatamne, salaatamee maal luun jedhe mucaan achi booda gaa yeroo aaminii jedhaan nuun jedhe achi keessa wanti hin dagadhe. Calluma jedhaa nutti dhufaa yeroo bismillaa jedhee waladdaallee hin jedhu isin immoo aamiin jedhaan achuma ciifnee obboleessi keenya hangafaa kun hin dhageenye iyyuu isin hin jedheera ani finni kun aamiin jedhan akka isaan dhagahanitti. Kana hundayyuu isaan shakkanii kolfa keenya sanallee isa ariifanne sanallee yeroo dhufanu bishaan guutuu jira. Akkasii qabamnee erga guyyaa sanaati firdi akkamii itti faradame yeroo azaanii baasu godootti hin sagaddu. Kottu masgiidas sagadii jedhanii. Akkasii mucaallee yeroo sana nuti magaalaa dhannee akkas taane mudannoo akkasii takkaan yeroo baay'ee wanni sun yeroo ni yaadadhu. Baay'ee tokko jechuun amma yeroo himanuu xiqqoo asiifachi nama harkaa dhaha malee akkasii baay'ee tokko waan kan nama kolfiisu ture. Akkasitti mucaan umurii isaa kan achuma ciisee sagadee achuma taa'ee qaamaa maal jedhee sagadaa ture. Nuti guyyaa tokko magaalaa dhannee akkasitti murtee akkasitti murteessinee darbinee inni guddaadhaan wanni isinii jechuu dhufe isinuma galateeffachuuf hin dhufe kanumaan asumaan isinii qabadhe malee hedduu galatoomaa garuu mudannoo dhugaati kuni baay'ee galatoomaa warri subscribe na gootan warri kaanis immoo akka subscribe na gootan abdii qaba. Chaanaalii kanarratti waan akkasii utuu hin taane wantoota biraa waanuma akkuma nama eegalee jiru waa'ee manjaa fi qaadii irratti infoormeeshina garaagaraas waan baay'ee irratti akkasumas immoo waa'ee editingii waan takka irrattis hin barsiisa warra fedhii qabanus kanan isiniin jechuu barbaadaa hedduu galatooma ulfaadhaa hiriyoota keessanii naa qooda sheer naa godhaa YouTube chaanaalii kanaa guddisnaa isiniin jedha yeroo gaarii qabaadha.